bolet. Waaqni inni tajaajilu ragaa. Inni waggaa 12 dhaabe hin dhaaba moo hin dhaabu? Muftii dhugaa baata? Sol baati. Deeqa kana kaasee jiru. Sammuu isa galgalaan deeqa kana kaasee jiru. Isa dhumaa. Bashiticha waggaa dhiinni koo guyyaa guyyaadhaan waggaa 4 dirasii odoo dhaabbatiin guyyaadhaan. Waggaa 4f guyyaa guyyaadhaan. Sarraa dhuftee maqaan kee eenyudha? Waaqayyo maal si godhe mee dubbadhu. Ani maqaan koo Hawwii Dachaasan jedhama. Nan dhufe Duukamirraa. Olmaa waaqayyo naaf olee danuudha. Isa tokko garuu gaafa maskaramii guyyaa san yaadadhu guyyaa sanbataa dhufeen ture. Bashitaa waggaa dheeraa na rakkise tokko jira ture. Innis bashiticha waggaa dhiinni koo guyyaa guyyaadhaan waggaa 4 dirasii odoo dhaabbatiin guyyaadhaan. Waggaa 4f guyyaa guyyaadhaan. Dhiiga keetu lolaa? Odoo irraan qoratiin guyyaa guyyaan dhangala'aa ture. Bakka inni deemin hin jiru hiriyoonni keewwannatti siqanii qeessa miilatti qabdan macaa fi mataa isheetti tun bashitanyaadha naan jedhu hundumtuu na hiriyoonni si baqatu? Bakka haala dhabee maal jedhee aduu tokko addanaan dhufe. Addanaan dhufe asitti warra dhukkubsattan ba'a jettanii asitti nu kadhattanii ergan galee Dr. Benguutiin irraa dhaabbate. Galateeffattanii? Madhaabadhaa galateeffadhaa. Qomaachuu amaskinuus kun. Waggaa 4f utuu adda hin citin dhiigi kee lolaa ture. Asitti gaafa sii kadhatame kaasee garuu hin jiru. Gaafa asitti na kadhatame kaasee hin jiru waa tokkoyyuu. Ergasii hin jiru. Raatoo laala babagayyaa. Wiila hara bagatiyaana rabagayyaa jechuudha. Ergasii maal jedhan hiriyoonni kee akkamitti akka fayyite bifumti seen jijjiiramne? Beektanii nama yaadattanii. Hin danda'a? Yes. Obboleettii kana waggaa 4 dhiigi dhangale. Afayyidu miti? Kaasaa keessa. Kaasaa. Yeroo isin asii fayyi humna dhiiga Yesuus. Salphina namaa dubbachuu barbaadee miti. Fayyisuu harka Waaqayyoo ilaali. Kaasaa. Biraat yaamaat. Riidha haboos hawwii qabdi. Ol kaasa harka kee. Salphina kee dubbachuu barbaadee miti obboleetti. Waaqni inni tajaajilu ragaa. Inni waggaa 12 dhaabe hin dhaaba moo hin dhaabu? Yesuus kun gara biraa moo isuma sana? Isuma fayyisee hoo? Wika Baharas al Weda Wakati Lojena Hap Lodika il Wika Frost il Wekatia al Weka Frohonda Hapratia Yerosena Dina Adana Burkan Rakina Kugafadaba Burkan Hiyumba Manaketi Hadaba Burkan Gadato Manaketi Hadaba Burkan Abarsa Manaketi Hadaba Benovel Hado il Winde Yagos Wika Ulkasa Afola minis wajjin kanaaso seenaa mini waan qabatamaa harka kee irraa beekna fayyisuu qabatamaa harka kee irraa beekna gargaaruu qabatamaa harka kee irraa beekna beekuma hin dhaabadhaa si'a tokko oolchuu dhaabadhaa daa'ima warri baatanis dhaabadhaa warri dadhabbii qabdanis dhaabadhaa oolchuu qabatamaa harka kee irraa beekna fayyisuu qabatamaa harka kee irraa beekna gargaaruu qabatamaa harka kee irraa beekna waaqa addabaabayitti nama salphisu miti waaqa addabaabayitti nama kabajuudha waaqa addabaabayitti bujaa namaa bakkee baasu miti waaqa addabaabayitti bujaa namaa dhoksuudha waaqayyoodhaati dhiigi kee lola'uun dhiiga obboleetti kana oolchuufi dhiigi kee lola'uun dhiiga lola'uu oolchuufi sina manaa bormit daqiiqaa kanaa kaase yoo amma dubanaa gora gora dubbaa waan akka elektirikii keessa ishee darbaa daqiiqaa kanaa nama afur taatanii kan irratti hojjetan dhiirota nama afurtu irratti hojjete dhiirota nama afur wiila habagaa dooloo gogooti alaa bagaa yaadii ajeekatiyaa harkachi as qaban
Yesuusim jedha. Yesuusim jedha. Isanuma. Bakka achumatti gadi sakkari. Berapa bersih ke? Ayo, berapa lama? Makan ke? Awi, esal. Duka min jira da dire. Dukami? Eshe. Yo na jadde kau yuan tukki yo. Ga afu budu andala dikke. Sering yo tuk saja nanti. Duka min jira da dire. Haan jira ne ki yo tuk bete zaman menjala tuna mawali tahu bak. Sur ma jira ne sa shop te na. Nahi dada. Ujal kana naga se bukunna hara jata. Angkat tikaba. Mesti gambata. Soal berarti deka kana kasih. Sampai ini sekali jalan deka kana kasih. Iya sia sedih hindu beda. Yey. Semua. Pakai naga. Kotor gawe. Nyum kabe muraba si cirende. Sagalee ol kaasaa Yesuus jedhaa maaloo. Jedha Yesuus jedhaa maaloo. Yaa nooraame. Biraati alaaraa boqayyadiyaa. Inni hojjeta Waaqayyoo lafa kanatti. Siifa hojjetamu. Nama ameen jedheefa hojjetamu. Maraa laa baqatiyaa. Dhiphattanii kan dhuftan har'a harkichi gidduu isinii fagalu. Rakkina guddaa baattanii kan dhuftan harkichi har'a gidduu isinii fagalu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Guyyaa gaafasii kaasee nagaa. Guyyaa gaafasitti kaasee nagaa kooti. Beetesabni kollee na jibbanii waan hundumtuu na jibbee Waaqayyo moo yaa'u. አይዞሽ አላዳ አላራባ ጋያዲያስ እብራቲ አላራባ ጋያዲ harka keessan ol kaasaa inni naman jibbine inni xurii namaatiif naman baqanne loorra haba gayyadiyaa inni dhukkuba namaaf naman baqanne alwaada gaati alaarraa booyyadiyaa jeen helwee gaati alaarraa gayyadiyaa haala kana keessa kan jirtan dhiphina kana keessa kan jirtan harkichi ammayyuu isin qaqqaba harkichi du'a moo'ee ka'e isin qaqqaba harki namaa kan isin gate harki biraa kan isin gate harki riyaa kan isin gate namoonni kan isin jibbani harkicharra isin qaqqaba gaafaati fayyitee oo maal jedhani gaafa nan fayyisi abbaan koo qofas dawwalee maal taatettanaan jennaani anoo fayyeera gargaarsa keessan hin barbaadin jedheeni duraan dawwalee waan hunda birriisa kanaa kennata mana hakiimiin deeman jedheeni ati kan kee yeroo hunda dhukkubsattee fayyitu naan jedhan hundumtuu obboleessa sun hundumtuu naan jedhanii naan bakka gara waaqaatti gore waaqayyo na fayyise waaqayyoof naa galateeffadha. Dhaabadhaatti galateeffadhaa ፕሊዝ ማሎ በእግሮቻችሁ ቆሙና አመስግኑ ሃሌሉያ ቆይ taasisa tokko mana qorichaas deemteetta waldaa kadhatamus dhaqxeetta homaa jijjiiramni hin turre wallaas dhaqeera yeroo tokko na kadhadhaan jedheeni ishii kadhanna duubatti finaan jedhani duubatti gaafa nafu cuubamtee naan jedhani hin cuubamne hin jedheeni erga hin cuubamne isin kadhatamu naan jedhani na nafee nama kan kadhatanii odan akkatti jaajuu isin kadhanna jedhanii buuda duubatti na nafee naan kadhanne asuma naan aaree gaafa sanbataas dhufee naan na fayyaddeem. galateeffadhaa maaloo jirana seerumaan galateeffadhaa ililcha amma gochaa waaqayyo sii godhe dubbachuu dhugaa ba'uma dhufte ati dhuga ba'umsaa dhufte dukamii kaate dhuga ba'umsaa galateeffadhaa gooftaa lugaatiyaa laabaa yaadiyaa jee katoos mee hin danda'a walitti harka mirgaa ol kaasaa ammayyuu dhimmi keessan haa hojjetamu daqiiqaa kanaa kaasee humna dhiiga Yesuusin dhimmi keessan haa hojjetamu yeroo kanaa kaasee dhimmi keessan haa hojjetamu daqiiqaan kun maqaa gooftaa Yesuusin daqiiqaa fayyinaa isiniif haa ta'u gochaa waaqayyoo kana oolmaa waaqayyoo kana harka waaqayyoo lafa kana jiru maal jettame waaqayyoo nama amanee fi haadha abbaa caala sila ta'ee fi waaqayyo waan hundatti amanan dhiisee waaqayyo amananii ennaan ameen waaqayyo fayyisaa hundaati ameen akka nama kamiyyoo osoo hin taane waaqayyo laphee keenya namannee ennaan fayyisa waaqayyo fayyisaadha bara baraan ameen sagalee keessan ol kaasaa Yesuus bara baraan hin fayyisa jedha dubbadhaa jabaadhaati iddoo garaa garaa teessanii rakkina garaa garaa keessa kan jirtan dhibee kana fakkaatuuf dhibee kana nalaa keessa kan jirtan harki waaqayyoo humni waaqayyoon fayyisaa baadiyyaa kan jirtan kaaba kibba baadiyyaa kan jirtan ergaan isinii qaba dhiiga waggaa 4 dhangalee inni dhaabe
iddoo jirtanii lafa jirtanitti hidda dhukkubaa isin keessaa haa buqqisu. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Qulqulluu Waaqayyo tokkoon daqiiqaan kun daqiiqaa fayyinaa isiniif haa ta'u. Dhiphachaa kan jirtan dhiigi keessan garmalee lola'aa kan jiru namni kan isin baqate firri kan isin baqate ollaan kan isin baqate Biraahadaal Wiigataala Rabagayyaa Diyaajeenaa Firaatiyaa daqiiqaa kanaa kaasee yeroo fayyinaa isiniif haa ta'u. Lafa jirtaniif iddoo jirtanitti humna dhiiga Yesuusiin fayyaa. Humna dhiiga Yesuusiin fayyaa. Humna dhiiga Yesuusiin fayyaa. Harka keessanitti qabaa. Waan hafee jira hawwii wanti dubbachuu barbaaddu. Homtuun jiru saba waaqayyootiif addaanas ta'anii gara biraas nama laalanii fi waaqayyo fayyisaadha sila ta'eef keessa isaanii amananii dhufanii innaan hin fayyiddoo kamitti. Ameen. Iddoo kana fayyina jira iddoo garaa kan jirtan harkatti qabaa waaqayyo si haa eebbisu jedhaani. Bara hamma bara baraatti dhimmi kee hojjetameera. Dhuga ba'umsa haaraadhaan eebba haaraadhaan ulfina haaraadhaan deebi'i kottu. Maqaa Yesuusiin ameen. Booda sii kadhannaan booda.